dhimma isaa gara ministirii dhimma alaatti qajeelchaniiru. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Steets Linda Thomas Greenfield kana dur innaa dubbatan dhukaasa dhaabiinsi marii irratti hundaa'e barbaachisaa ta'uu ibsanii turan jedha Iskindar Fireew Finfinneerraa. Waraanni Itoophiyaa ofirraa ittisaa haleellaa TPLF dura dhaabbachaan jira jedhe. Dubbii himaan humnoota ittisaa Itoophiyaa Koloneel Geetannat Amaara tuuta oduu naannoof har'a akka ibsanitti TPLF adda raayyaaf naannolee kabiroo keessatti weeraratti fufee jira jedhan. Dubbii himaan kun akka gootummaatti kan isaan ibsan milishoonni naannoof jiraattonni naannoo Amaaraa haleellaa ofirraa ittisuu isaaniiti ka jedhu ture. Mootummaan Itoophiyaa irra deebi'uudhaan dhukaasa dhaabinsi sun ammayyuu hojiirra oolee jira. Mootummaan obsisaa yeroo dhiyoo kadhumatu ta'ullee akeekkachiiseera. Tarkaanfii jiru arguu feenaan torbanneen hanga tokko eegaa jechuudhaan ministeerri sirna dimookiraasii Zaadiq Abrahaa BBCf ibsaniiru. Innaa obsa keenya fixan magaalaalee Tigraay keessaa attamiin akka isaan ariin ni argitu jedhan ministirichi Itoophiyaa kun. Kan TPLF injifannoo argadhe jedhu kun miira aangoo kijibaati jechuudhaan Zaadiq dubbataniiru. TPLF magaalaalee naannoo Amaaraa lolatti bane keessaa kanneen buqqa'an namoonni 250,000 ol ga'u mootummaan naannoo Amaaraa beeksisee jira. Naannolee adda addaarraa buqqa'anii kanneen dhufan baqattoonni miliyoona 1 ol naannoo Amaaraa keessatti kan argaman yoo ta'u, JJ'aan midhaan kuntaalli 150,000 kan barbaachisu ta'uu dubbii himaan mootummaa naannoo sana obbo Gizaachoo Mul'ina beeksisaniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Gaajirtanas Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni murtii olaanaa federaalaa dhaddachi oliyyannoo yakkaa lammaffaan dhimma Laamroot Kamaal irratti murtee kennuuf ka ture arras beellama kabiraatti dabarse. Dhaddachi kun beellama yeroo dabre irratti galmeen yakkaa ka poolisiin jecha himatamtuutti fudhate naafaa dhiyaatu jechuudhaan ture kanarratti beellama qabe. Arras galmeen sun naaf hin dhiyaanne jedhe akka dhiyaatu gaafachuudhaan beellama kabiraa fulbaana 21 bara 2014tti qabee jira. Gama biraatiin manni murtii olaanaa federaalaa Lidataa namoota galmee obbo Jawaar Mohaammed faa jiratti himataman irratti yaada falmii dhaggeeffatee jira. Galmoo daawwittuu Finfinneerraa gabaase. Manni murtii olaanaa federaalaa dhaddachi oliyyannaa yakkaa lammataa dhimma himatamtuu Laamroot Kamaal kaajjechaa Haacaaluu Hundeessaa wal qabatee to'annoo jala jirtu irratti murtee laachuuf har'atti beellamatee ture. Manni murtichaa dhaddachi yeroo darbeen galmeen yakkaa poolisiin jecha himatamtuu itti fudhate naaf yaa dhiyaatu jedhee kaajajee ture yoo ta'u, har'as galmeen kun sababa hin ibsamneen akka hin dhiyaanne beeksisee jira. Kanaafis dhaddachaarraa galmeen kun hagayya 10 bara 2013tti dhiyaatee gadi fageenyaan erga ilaalameen booda fulbaana 28 bara 2014tti murteen ni kennamaa jechuun beellama biroof dabarsee jira. Haaluma wal fakkaatuun har'a manni murtii olaanaa Lidataa galmee obbo Jawaar Mohaammed jalatti warra himataman irratti yaada wal falmii dhaggeeffatee jira. Obbo Kadir Bulloo abukaatoo himatamtootaati. Akkaataa bakka abbaan alangaa ragaawwan obbo Jawaariin fa'aa dhiyaatanii tokkoffaa akka dhokatanii fuulli isaaniitiif wanta adda addaa isaanii namatti mul'anne dhokatanii ragaa irra ba'uu akka danda'an. Lammaffaa immoo dhaddachi bakka namni hin jirre akka laallamu kan jedhu iyyata dhiyeessee kan ture. Isarra falmii goonee turreeni lakki kun sababa addaatiifu